sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Caamsaa 20 bara 2016 harka fuuni akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isinii dhiyeessina. Kan isinii dhiyeessus Jaal Noolee Buttaati. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa humni xumura gabrummaa hin mirkaneessine bilisummaa hin gonfatu kan jedhu kutaa tokkoffaa isaa isin keessummeessaa kan isinii dhiyeessu an Irbuu Sabaati. Akkasumas gaaffiif deebii dhaggeeffataa keenya biyya keessaa jiru waliin goones ni qabna. Walleen warraaqsaa qaama sagantaa keenyaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kooti. Amma gara oduutti sin dabarsa. Warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa marsaa 5ffaan magaalaa Finfinnee dabalatee godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti jabaachuun itti fufee. Diddaan uummata magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Boolee Bulbulaa bakka warra Gannuu jedhamuun beekamutti jabaatee itti fufuun uummanni mirga isaaf jedhee qe'ee koorraa hin buqqa'u doozariin mana nurratti diiguun haa dhaabbatu jedhee falmatee waan dideef mootummaan abbaa irree waraana poolisii federaalaa irratti bobbaasuun lubbuu jiraatota mormii dhageessaa turanii keessaa namoonni 3 ol yeroo wareegaman hedduun madaa'uu fi poolisootni 2 akka malee madeeffamuun ibsame. Haaluma wal fakkaatuun sochii warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa marsaa 5ffaan daran jabaachuun haala adda ta'een mooraa yuunivarsiitii Haromaayaa keessatti gaggeeffamuun wal qabatee mootummaan abbaa irree wayyaanee dhukaasa barattoota Oromoo irratti baneen mooraa yuunivarsiitii Haromaayaa gara dirree waraanaatti jijjiira jiraachuun gabaafamee jira. Fincilli xumura gabrummaa godina Shawaa Lixaa aanaa naannoo gandaa Alseekaatti marsaa 5ffaa finiinee jira. Investarri wayyaanee lafti qonnaan bulaa irraa fuudhamee kennameef hojii eegaluuf sirna eebbaa taasifachuuf ture irratti kasaaraa qarshii 100,000 lakkaa'amu keessa kan buusee fi investarri wayyaanee lafti qonnaan bulaa irraa fuudhamee kennameef hojii eegaluuf sirna eebbaa taasifachuuf ture irratti kasaaraa qarshii 100,000 lakkaa'amu keessa kan buusee fi tarkaanfiin adda addaas humna garaagaraatiin qabeenya diinaaf investara kanaa irratti fudhatamuun gabaafame. Akka odeessaan qeerroo godina kanaa irraa gabaasetti lafti kanaan dura investara wayyaaneef kenname kun bakka horiin irra dheeddu kaloo kan ture uummanni fi qeerroon erga investarri wayyaanee kun qophii isaa xumuratuun gara hojii isaatti seenuuf eebba taasifachuuf qophii hunda wayyaanota wajjin ragadaaf qophaa'ee booda tarkaanfiin irratti fudhatamuu odeessinu ga'anii addeessa. Kasaaraa uummanni irratti fudhateen tiraaktera 2 konkolaataa manaa 2 fi Ayisuuzuu 1 akkasumas dodoqqeen 3 ol hojiin ala ta'uun gabaasamee jira. Itti fufuudhaan gabaasni nu qaqqabe akka agarsiisutti uummanni qeerroo dargaggoota wajjin ta'uun barattoonni akkasumas hawaasi walitti dhufee fincila xumura gabrummaa finiinsuudhaan dhaadannoo dhageessisaa ooleera. Dhaadannoowwan isaan dhaadachaa turanis mootummaa wayyaanee kufeera, gibira hin kaffallu, alagaan alaguma lafa keenyarraa kaatu wayyaaneef hin jilbeeffannu jechuudhaan dhaadannoo dhageessisaa oolaniiru. Akkasuma godinuma kana aanaa Jibaat ganda Kuttaayee keessatti mootummaan hin jiru maaliif gibira kaffaltu wayyaaneen kuftee jirti jechuudhaan waraqaalee hedduu qeerroodhaan bittinfameera. Aanaa Dandii magaalaa Gincii ganda Duwwaa tokko keessa kaabinoonni jiran uummataan tarkaanfiin garaagaraa irratti fudhatamaa jira. Odeessi qeerroo magaalaa Gincii irraa nu qaqqabe akka addeessutti humni uummataa ergamtoota diinaa fi jala deemtoota diinaa kana irratti tarkaanfii fudhataa jiraatuun gabaase. Haaluma kanaan itti aanaa itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii aanichaa irratti tarkaanfiin fudhatame qabeenyaa fi manneen jireenyaa isaanii hojiin ala taasisee jira jedha uummanni. Yeroo ammaa kana godina Shaggar Lixaatti fincila xumura gabrummaa qeerroodhaan marsaa 5ffaan aanaalee hundatti kan itti fufee jiruu fi gaaffiiwwan adda addaas uummanni qabatee ka'ee jira. Gaaffiin abbaa biyyummaa fi gaaffiin qabeenyaa, gaaffiin lafaa fi hidhamtoota ilaalchisuudhaan fincila xumura gabrummaa finiinsuun gabaafamaa jira. Aanaalee Jalduu, Dambii fi Meettaa Roobii keessatti fincila xumura gabrummaan itti fufee akka jiru beekameera. Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabannee kanuma. Cubbutoon galaadha guutataan garaadha kana kabbaan isaa godhe ta'u cubbutoo galaakoo obsiyaa garaakoo mundatti waa'ee mofiin himatan. Hello, akkam? Naguma. Mee akkamii waan gara Oromiyaa baha gara Harargee kanatti ta'aa jiru uummanni quba qabaa? Akkam waan gara Lixaa waan gara Naqamtee ta'e kanatti ta'ee jedhamus akkamidha? Haalli sochii Oromiyaa keessaa maal fakkaata kanarratti? Gabaabeen yaani yaada nuu laachuu dandeessuu jenneeti. Baay'ee kana ta'aa gaafii
kana waan dhiyeessaniif akkuma beekamu gara kallattii lixa Oromiyaa kana irratti sochii qeerroon taasisu irratti maanii biyya bulchu baay'ee weeraree uummata nagaa karaa itti karaa nagaan geggeessu boolu fufeetuma jira. Yeroo baay'ee kunoo magaalaa Naqamtee keessatti gidduuma kana malee eeggadda waan ta'e guyyaa darbee kana jechuudha. Mee maaltu ta'e isa nu ibsa? Eeggadda galgalaa isaan qaaman beekamne ta'e bulchiinsa magaalaa Naqamtee irratti jechuudha. Kana wal qabatee mootummaan jiraattota magaalaa Naqamtee nagaa kana humna agaazii makalaayaa fi poolisoota kora bittinneessaa Oromiyaa kana gashuutiin uummata nagaa kana jeequu boolutti fuulleffatee uummanni nagaa barataan nagaan galeen bahu sochiin barataa malee sochiin magaalaa kana keessa kakkallee hin jiru. Inni immoo adda bilisummaa Oromooti galeeraa jedhuutiin uummata jeequutti fufee. Akkami amma haalli Naqamtee keessaa humna waraanaatu uummata tiskaa jira jechuudha? Humna waraanaa makalaayaa fi agaazii jedhamu kanatti galee uummatuma nagaa kana jeeqaa jira. Mukaasa eeggaddaa kana wajjin wal qabatee adda bilisummaa Oromooti gale jechuudhaan uummata nagaa kana bakkuma hundatti sakatta'uu maal gochuun kun itti fufee jira. Galgalaan galarree buqaalama walakkaa irratti walumaa galatti uummanni magaalaa kana nagaa dhabee jira. Barataan nagaan ba'ee baratu. Asirratti mee akkami waan baha Oromiyaa kana gara Harargee lixaa gara magaalaa Masalaa keessatti guyyaa kaleessaa sochiin barattootaa baha Oromiyaa irra jabaatee jira keessumaa godina Harargee lamman jechuudha yookiin godina Afran Qalloo irratti. Isa kana mee uummanni gara lixaa quba qabaa uummanni gara kaabaa kibbaa kun Oromiyaan akkami wal hubachuu irratti miirri uummataa immoo maal fakkaata? Achuma wal qabatee gara lixaatti sochiin gara giddaa ayyaanaa irra jira jedhama. Isa kana hoo akkamidha maal fakkaatame? Uummanni amma akka dhugaa miti uummanni Oromiyaa ganda tokko ta'eeti jira. Uummanni yeroo bahaa deemu nichi lixaan taa'u nichi kaabaa kibbaa ni beeka. Haa ta'uuti haaluma keessa jiru kana haaluma sin beektanii malee uummanni kaanfatee to'anii ni jiru. Barataan yeroo garaagaraatti goorama gara sanatti walumaa galatti nichi lixaa fi bahaan jedhamu uummanni qubaan qabaa. Suniinis dhufeetuma jira. Hayyaa ta'u gaa uummanni keenya bahaa fi lixatti kaabaa kibbatti quba wal qabaatee akkamittiin sirna gabroonfataa kana akka ofirraa kuffisudha yaadni keenya. Ilaalchi keenyaas gara tokkootti inni jalqabaa fi inni murteessaan hawaasni karaa nagayaa qabsoo geggeessu kana keessatti qeerroon bilisummaa jechuudha. Isa kana irratti sochii hubannoo walii laachuu namoonni wal hubachuu barataanis hojjetaanis ta'e daldalaa kan qote bulaa kan baadiyyaa kan magaalaa jiraatu yaada tokko wal faana qabatee adeemuu jechuudha. Isa kana irratti gabaabinaan yaada nu laatteetta. Mee gama keetiin akka dhuunfaatti yaada hawaasa Oromootii fi akkasumas dargaggoota qeerroo bilisummaatiif qabdu yoo jiraate gabaabinaan si affeera. Baay'ee galatoomaa amma akkuma beekamu sochiin qeerroo sochii nagaadha. Peace revolutionii kan addunyaan beekudha. Ammallee mootummaa garboomsaadhaan umurii isaa gabaabsuu qeerroo nagayumaan itti fufeetuma uummanni Oromoo wal quba qabaatee sochii isaa itti fufee yeroo gabaabaa keessatti waan yaadu sana ni argata. Mootummaan garboomsaan sochii qeerroo kanatti baay'ee gargaaree jira kan inni jiru. Sochii kana qabsaneessuu jedheetu uummata gooluu hidhuu dararuu sagaan ajjeesu sagaan ukkaamsutti fufeetuma jira. Kana immoo ofirraa hundeen buqqisuuf sochiin qeerroo biyya keessaa walumaa galatti hawaasni Oromoo godhaa jiru murteessaadha. Haalli nuti qabnu uummanni bahaa kaabaa kibbaa fi liqaamituun jedhiin quba wal qabaatee haaluma amma jiru kanaan itti fufee sochii bahaa Oromiyaa irratti ta'aa jiru kana innis lixaamititti giddu galeessaa fi kallattii akkamiin wal utubee socho'uu qaba. Yoo kana godhe uummanni yeroo gabaabaatti waan yaadu kana ni argataadha. Dhaabbi keenya geessa jetu galatooma. Tole. Cubbutoon galaadha, cubbutoon galaadha, utataan garaadha, kana kabbaan isaa godhe ta'u. Cubbutoo galaakoo,
obsiyaa garaa koo mundatti waa'ee mofiin matan. Humni xumura gabrummaa hin mirkaneessine bilisummaa hin gonfatu. Waaqayyoon gaditti galanni gootota keenyaaf haa ta'uti garbummaatti xumura gochuuf malaa fi yaada wal gaafachuu irra geenyee jirra. Har'a akka kaleessaa abbootiin keenya goota turan jennee of ceephoo irraa baanee dhaloota gootummaa ija keenya duratti galmeessisu arguu irra geenyee jirra. Dhaloota seenaa qofa odeessuu irraa tarkaanfannee dhaloota gootummaa akaakileessaa wareegamaan haaromsuu danda'e irra geenyerra. Dhalooti bilisummaan dhiigaan argachuuf murate seenaa qabsoo waggoota dheeraa geeddaree addunyaan akka dhimma isaa kaaftee fala sooftuuf taasisu irra geenyee jirra. Dhalooti qubee wareegama baasaa jiru kanaan boonuu qofa osoo hin taane hangafoonnii fi abbootiin isaanii gaaffii of gaafachuu qaban hedduun akka jiru nu akeekuu isaanii qalbeeffachuu qabna. Wareegama isaaniitti firii xumuraa gochuu birmannaan isaanii firdii ta'uu caalaatti qalbeeffatanii sochii fincila xumura gabrummaa kanatti makamuuf qophaa'uu fi sochii eegaluun akka irraa eegamu beekutu nurraa eegama. Gootummaa akaakilee fi abbootii keenya afaan irraa utuu nu hin bu'in gootummaa ijoollee keenyaa dubbachuuf ga'uun eebba ta'us gootummaa ofii osoo hin dubbatiin dabruun qaaniidha jennee of qopheessuun gamnummaadha. Dhalooti kun tarii akkasumaan itti fufe jennaan wareegama olaanaa kaffaluutti aanee ka jiru akkuma of tuultotaaf yaaddofnu ofiifis yaadda'uun nu barbaachisa. Waan nuuf ga'aa ta'een ala baanaan waan itti seennu keessaa ba'uu akka hin dandeenye beekuun barbaachisaadha. Har'a sochiin biyya keessaa fi alatti gaggeeffamaa jiru of eeggannoo fi naamusa badii biraa akka ofitti hin finneef taasifamuun kan masakamedha. Wareegamni gaafa baay'atu garuu gara gumaatti ce'ee tarii humni siyaasaa Oromoo kamuu sadarkaa to'achuu hin dandeenyerra ga'uu waan maluuf hojiileen daddaffiin hojjetamuu qaban yookaan qophiilee gama hundaan taasifamuu qaban tokko tokko akka jiran natti mul'ata. Sochiin bara 2000 kaasee gaggeeffamaa jiru kana nu akeeka. Waan barbaannu bira ga'uuf akka kaleessaa waggaa 30 fi 20 jennee lakkaa'u keessaa baanee jirra. Waggoota muraasa booda waa hedduu ija keenyaan arguuf teenya. Tarii qophii taasifnuufillee kan nu hin geenye ta'uu mala. Qophii nu barbaachisu fixachuu fi sochii har'a adeemsa qindoomina muudaa hin qabnetti ceesisuun hedduu murteessaadha. Mirgi abbaa biyyummaa Oromoo fi bilisummaan Oromoo waan hin hafne ta'uun mirkanaa'ee jira. Faranjootaa fi diinota keenyallee wareegama ijoollee fi obbolaa keenyaan mirkaneessinee jirra. Kun haqa gootummaa kanatti kabaja horuuf wareegamni ijoollee kanaa gammachuun akka xumuramuuf qaamni hawaasaa fi siyaasa Oromoo kamuu waan daddaffiin hojjechuu qabnu danuudha. Kana booda dogoggorri keessa keenyatti uumamu yookiin hanqinni keessa keenyatti mudatu diina nu balleessu caalaa kan ittiin of balleessinu ta'a. Dogoggorri waggoota dheeraaf argaa turre akka irraa barannuuf nu fayyadeera. Dogoggorri kana booda hojjennu garuu nu dhabamsiisa. Kana beekuun barbaachisaadha. Dogoggorri uumamuu jechuun waan itti jirru irraa dhaabbachuu jechuudha. Waan itti jirru irraa dhaabbachuu yookaan duubatti jechuun diinaaf humna ta'uudha. Yeroo laachuudha. Kun ammoo shakkii tokko malee akka inni nurra deemuuf hayyamuudha. Kana gadi fageessinee hubannee wareegama har'aa kunuunfachaa isa caaluuf qophaa'uun barbaachisaadha jedheen amana. Gabrummaatti xumura tolchuuf diina dursanii argamuun barbaachisaadha. Miilla tokkoon gabrummaa keessa dhaabbatanii miilla tokkoon bilisummaa keessa dhaabachuun gonkumaa hin danda'amu. Gabrummaa awwaaluuf awwaalcha isaa gad fageessuun murteessaadha. Biyyee irra dibanii deemuun bilisummaa hin gonfachiisu. Bilisummaa bulee boora'uu tolfachuudha. Wayyaaneen akka mootummaatti jiraachuuf murteessaan jabina ishee osoo hin taane laafina keenya qofaa barbaadu. Lubbuu dheerachuu fi gabaabbachuun wayyaanee harka Oromoo keessa jira. Kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya kun kutaa tokkoffaa isaati. Kutaa lammaffaa isaa sagantaa keenyatti aanutti isiniif dhiyeessina. Horaa bulaa. Cubbutoon galaadha, cubbutoon galaadha, utataan garaadha, kana akka baan isaa godhe ta'u. Cubbutoo galaakoo, obsiyaa garaakoo, mundatti waa'ee mofiin matan. Majaa saamana garbuu saamana tumuudhaan addamne malee
Amane tumuudhaan addamne malee xinnaas gaabbarree guddaas gaabbarree buluu daddamne malee qawwee agarii tulluu qawwee agarii tulluu maaltu baata yoo agarii malee diinoo biini loodanii halagaan loodanii kokkolfaa biyyee nyaachisu malee maluu. Ya keresa mogori keba aleti gale mogori keba aleti gale kan darbes gara kamna kan nufos ko bakamna sutuma jenne dubbanna male malo mashanana mamagala noramo kota walimnana Watalina migridarida gichandari miti jirtu ajarana jireni gangarida dutigari miti ajoli shamano Nenchidalanchise magala banane mato kamnu damme ajole malaga samamne Baralaga samamne jirenya mali kamna kane biyabane Namni biyaba ajole minchisa malenge rabu buya di male aloto nambar orifamena fumano Lafti kesi dagada mirra kesa kotana kesi kenyas marada malo mirra kesa kofalla Kangara madakabu nakabira bebula basas tulami kesa mobeganu gurguram Basas tulami kesa kabesa bagesa indu panu fimale mindi garako kesa jira garake kesa ini maneng famale Abbi amora diba kenya longa kesa ni ajole kenya kuna madiba makamino desani ma Akajetu nama karre kotu sanini kotu nille tole yoramte amte jadini Akajetu nama lambi ganu sanini ganu nille tole yof galte jadini tumana hinu Akkami shigadulata akakkara magana adema keessa dukkana rasa kalenja bosona hakkisa kajawwasama uqurte keessama abdachisa samaafi Kisa kerensi ya hayu oromo Paganu kanu jabesi Ure aga didu Ozo masi el masiri tendidu Anaya jarako Kisa kerensi ya hayu oromo Paganu kanu jabesi Ure aga didu Ozo masi el masiri tendidu Biya shamba nabe Agarte uru tawatale Magarib dadasa Oromo kotota salale, Oromo nabida, yoga weda be ulenti jehida. Mangiro betole, ya uri garajilalo, wajinya nedune, jaranama walgana malo, hanganu rakane, lolalkani miti guya manjal kamne. Dargago salale, hoki sabaye garreti, kofare birfirse, ijise sirba baesi, ya habashi mala. Enyo tuzi tuketo mana sagala Uluti takumba Ulate abiya garmama Unezo galpane Kenya dina tunusama Ufe mama nafa Walirra nefilu luga wagam nafa Koti koti ma
mali Oti koti mali Yokota kichabu kisaniti male Yokota kichabu kisaniti male Loli lola mali Loli loli mali Yolola lamidu kisaniti male Yolola lamidu kisaniti male Loli loli mali Yolola lamidu kisaniti male Yolola lamidu kisaniti male Omalea bashimala Kobiyatu santu makanu gala Omalea bashimala Kobiyatu santu makanu gala Ijare randati Kasan ijare randati Kasan ijare randati Ofi bakang kabdu Jari ofi bakang kabdu Ofi bakang kabdu Manu samti gandati Manu samti gandati Manu samti gandati Balo 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 Egaan qophii keenya waliigalaa kan guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabna. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jecha sagantaa biraan hanga wal arginutti nagaan nuuf turaa. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.